أستاذ ما لفاقاتنا ما تنقطع. آه. حاجة نسون ولا. نخبلتين في سراين كفر الأشياء مامتي كاميرا أرفع قبة وين ورا بتي. إيه سيورا والله إنك أبغى أنت كان مرابين بيخوان أما نقطة وين ورا بتي. ما مرات تلبو ها؟ ما يورابي نمسي ورا بوسي ديبو دي بديتي يا كم تسي بدين ورا بدي سنجي سكو سنبان قوي ما كستا كسكلينكا يا بو يا موتي. جرى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفع ما جرى خير نرى والله واحد دو بيزي نقول سنرى قد سنجلا خوته نفكر chance نجا شوف هذا ميرا كفرات دو يبسا الران كفرات الله ما لازم سيام كو كتقول جالن ننه وجاسو نما سلا مي واي جاكو كتقول تربط ما لازم تم أني أتدو مثلا نجالة تاكوي والله دوس جالدان أكا أنت تس جالدان أكا بلتتس أكا ونتس garuu si kabaja jaalala caalaa si kabaja bakka guddoo kabajaa siidha amma akka goojjee saniin jettee sirba goojjee itti bantee akka sooratu san naan taane wallahi ifin goojjeen nuufatu jirti sirba goojjee itti bantaate. أنا لما ورابي لما كان الرامي دي أرانا قلت شوفي والله وبالله Oromoo moo? نقرب سني متي Ati maa وأنا goojjeedhaan أنقرب بيتا والله الرب أنا ماتي بكنقبو نفار سنيس فارونا ماتي فيس بكنقبو ما دي بيتا سجمر قافا ميديا فيدمو هارديسي ودونا هرب سني متي نبرد فنيا كتنا داني راجان قبوان way sirkuutiyyaa jemee dhiseebo. بريفما كان دقيقة صدام دبستو قردي أوريتي بلد كس بريسان جامر Sa'aatti barsa'aa malee barsa'aa akka maleeti barsa'aa Oromoon amaarii qalutti turu sirba maaratiin dalee. dhiira keessan gadi kaan akka jaaniin arrabsan sirba tokko afaan oromoo gaafan dura sirbuma eegalee tun dhufte anumaa sirba waraabe na arrabsan faannoo jaaniin arrabsinaa ittuman eegalee oonis Akkas hin ta'e wallah. Chukuleetta Faransaay ka dhufte maaliif naan dawwadin? Mimi. Why you not call me? You come to Faransai. Why you not call me? Ani wallahi mimi rakkoo qabda okay? Hedduu naarsiti. Isa amma faatee yoo buqqifannee dheessine malee hin taaneewu. Hiiga osmaan sibira jiru janaajan taata lakki waa jana jirutti jiru bar dhaamsan namaa acha kaa'e. laa ati afaan hin beektetti na daffaruu keetiif akka jetteen himaa Maalin jemmaa naa dabaluu olteen jeen biyya tana dhuftee turte. siin jaaladhaa giseetettuu hin dhageenye himaati Wallahi akkas hin jenneen akkasitti nu batin qabee. Bareeddu lubbuu. Beebii ni beektaa? Lubbuu tiyya. wayyee onnee kiyya baay'ee si yaade garuu Anilleen baay'ee akkan si yaade wallahi. namni galchan hin jiru ree maajisa Nama kam galchuu barbaaddeeti? jira miti nama zanaan namni dhagee jira viidiyoon kee keenyu Viidiyoo kamii? qoy viidiyoo qabdaati ibsaa Ijaab. moo kiyya oromoo kiyya Waraabadhaa kottaa. Isiniif hin ol kaa. viidiyoo tiyya miti mee rifeensa kiyya qabanaanaa fida shillimaata qabdanii wallaahi Rifeensa banaan qabdooti? hin qabuan Garuu sirkannaan? wayye Yeah, I'm leaving Faransai. Simban. Aji. Ambari. Maali ni beektaa? Hoggana akkatti jaka silaa jaartuma tiyyana fakkaata wallahi lazim. Maali fi garuu? waan jaartii qabduuf dhugaa rabbii wal fakkaanna barnaafisii Hedduu takka wal fakkaata wallahi lazim. Jaartii tiyyarraa muraa. feesbuuka kee irratti hin argee ture gaaf tokko Yaa akka ajaa'ibatti qaamas kan muka keetii kana qabdi.
maal jeetan sitti bakka ija ishii dura laaluutin si laalutti jiraan maaliif nakas Yaa jaarsa qabaadhe an jaarsa kiyya natti fakkaattaa siin jechuudhaaf. Miira keessa maal irree jaarsa on qabaat jaartii qabaadhu isatis jaartuma bara shari'aan wal fakkaattanii sii fi jaartiin yoo irratti takka jaamtan malee lama hin jaamtan Okay. dhageesse waliin si barsiisan ishii maybe obboleettii jalaa badde ta'uun ooltu. Ayye. Waa jaajeenu si dura. Jara keenya waardaa wallollee jira waardaa dhiisatiin jira waardaa dhiisatiin jira. Naa wardaana waliin fakkaannu. Ifi waardaa waliin fakkaattan waardaa dhiisatiin jiran siifan hin janaa janu jiran maantan. Amma gaafis gaafadha ishii. Gaafadhu. Mammadoo yeroo jalqabaatiif si dhungate maqaan isaa eenyu? Eessatti? Biyyatti. Yeroo dhungatamtu gaafa ijoollee ilma dhungatamtaa bar. Ijoollummaa irraa kaatee dhungatamtee as geessee bar. Jalqaba hin dandeessu. Ijoollummaa irraa dhungatamuu eegalte? Amma siif daa'imummaa qe'ee duraaf godhanii si dhungataan. Okay, si ijoollee Ati gaafa san beektaa meen waan gaafa sanii nutti hime as dhungatan. Yaadadhu. Okay, egaa harma baaftee as dhungate qofa natti hime. Biyyatti jaalallee fa'aa na gaafatte malee nama na dhungate hin beeku. Maal jechuun biyyoo nama si dhungate akkamitti hin beekne? No. Nama yeroo jalqabaatiif harkaa dhiira akkas qabdee yoo ni beekanii bara. If baruu kiyyaaf mucuma tokko odoo wal jaalannoon if bari malee if hin beeku dura. Nama abbaa kanaan na dhungatee hin beeku. Abjuun dhungatamtee sin jaanii yaada. Dhugumaan abjuun dhungatamte abbaa kanaan dhungatee hin beekamu jechuun maal jechuudha nama nutti gootee bara dubbii. Zaahiraan nama na dhungate moo? Laa beekuu hin danda'an. Nama gaafa dura na dhungate awwal. Laa. Inumamu. Inu. Waysir kannaanii namni eega hojii dhalatte. Takkaan na dura jiraa? Si dura jirti heerumte? Hin heerumne. Ayyee ati hoo? Lammaffaa. Lammaffaa si duuba namni jira ijoolleen? Lamaa jiru. Nama guddaa jechuu baqqaates namni lama si duuba jiraate. Nama guddaa? Mee obboleettii ta'e suuraan agarsiise. Naan akki na jalaatan. Akkamne? Wal fakkaatan moo akkami akkuma keessa kana bareeddi? Narra bareeddi wallaahi. Wallaahi? Isiin ummaatii fakkaatti an abbatti hin behe yaaboo. Okay. Ishiin eessa jiraatte? Diridhaa. Diridhaa jiraatti. Heerumte gaa? Hin heerumne barumsa jirti. Okay. Barumsa jirti. Ati akkamitti maaltu suudutti soofesi akkatti bifa kana kaa qabdu maaltu suudutti si kaase? Ani gaafsan ijoollumaa biyya kana kaasee gaafan dhufsa. Ijoollee akkam? Suudii sana taa'anii garan beektaa isaan jaarsaasii qabanii. Okay. Guyyaan deemsaan guyyaan kamisaa. Ayyee. Kamisa jimmata fatanaa wayii qabnaa. Ayyee. Qophiidhaaf magaalaa dheene. Hanganti keenya duraaniif baadiyyaa. Baadiyyaa eessatti? Yaani harma milleetii baadiyyaatti fagoo miti. Kaaramirra laachoo. Kaaramirra baadiyyaa jechuun. Duraaniif baadiyyaadha. An bakka nan jiraadhu baadiyyaa. Warri keenya ammoo magaalaa jiraatu. Calanqoo jirtu sanii mi'aa wiltiin jirtu san. Kaaramirleen tun calanqoosi sun. Calanqoo bira dabartee qobboo dabartee kaaramillee seenta. Kaaramilleetii baatee baroodaa seenta. Achi booda dargee lixaa xiyyoo lixaasa lixee. Yaa hirna booda wanni qobboo booda dargee lixaate. Maashaallah wallaahi laziim. Duuba maaltu si kakaasen sin jira? Gaafsan akkasitti akkumaan fatanaadhaa dhufetti ani akkootii yaadna guddifate beektaa? Ayyee. Akkumaan fatanaa magaalaa dhufetti shaantaa mana namaa kaayee ilfoormiin taarifa dhufe gaafaan dhufsa wallaahi. Ilfoormii mana gumsamu?
إيه maallaqa eenyu sirraa kaaya maallaqa yeroon dabalee warri koo akkam jaangaaf san beektaa jala kuttee heerumuuf deemti heerumuuf ara dhufa jala an dawwale akkana baararra hin jira maallaqa na ergan jahanii okay jedhanii narra kana qarshii meeqa kaan gaafa san gaafsan 18,000 biyyaati 18,000 maallaqa biyyaa raakishaan deemte jechuudha waggaa meeqa geesse waggaa lamaa fi baatii 4 waggaa lama dura 18,000 dabranidha bishaan san amma 30,000 seenuu dhawu okay yaa'ii sirkannaan jee yaa'u san booda yoo dallaala eenyu baay'eedha nama baay'ee irraan dhufee gas booda nama baay'eeraan dhufee gaa nama bareedu kana dallaalli harkaan qaqqabataa hin dhiisuu jedhanii maal wanni sun qunname jira haqa wallahi gaafsani namni ijaan ilaalu hin jiru maali jennaan laa waan lukkuu takka hanqan takka laa wallahi wallahi yoo akkamii qaban qabna namaan guutu ijoollee wajjin dhufne baay'ee jira wallahi warra mee gastii kana jira footoo biyyaa fidime footoo biyyaa footoo biyyaa odoo hin ta'in taasii gaafaan dura taarifa dhufe ka'ee jira okay taasii gaafa dura taarifa dhufte fidime qullaadha qullaa dhoggattu yaani hin jira miti rifeensa laa qaama qullaamu bas qaama dirree na tattaa hin jira miti akka keessan na argite rakkoon qabu san haa kara gaafa teenyatti deebina naasin ilaalee mashii jala naasii erga rakkoon qabu akkas ka footoo sanii waa'ee footoo sanii naattu ilaalee isinii mashii akkasitti bakka narratti quufuu danda'u qabdan isin qullaadha waan ta'eef narratti quufuu danda'u qabdan sanatitti immoo hin ara asirratti gaammaan ta'anii beekanii warra tiktok akkasitti achi kunna dhaggeeffadhu gaa okay rifeensa ni qabdaa qaba'ee dheeraa moo gabaabaa moo dheeras miti gabaabas miti garuu luucaadha yaa maashaallah amma gaa maallaqa ifirraa kafaltee taarifa irraa gabbuute yaman dhufte mee waan sana uggoo yaadattu mee haga suudii deemtutti gaa maallaqni sun kanuma laal maallaqni sun kanuma dooniitti nas dabartuuni miti yaman booda ammas maallaqa biraatii yaanii mi yookiyaa yaa waan sana irraa mee takka takka nu taphadhu mana eenyu bultee eessa bultee garuu maali gaafiin akkana ni jiraami taphachuun gizee seenaa wayii tana wal duuba kaafnee ani gaafsani gaafa maallaqa buufatan san garuu ni buufatan bishaanii asitti yoo nama soodii qabaatte kuma lama sirraa kaayan beekta okay an gaafsaniin buufanneesi namni buusinaan jees hin jiruusi ijoollee wajji dhufne garuu baay'eetumaan tumaa uleemu ijoollee ma wajji gaafa sana dhufne waan Abdulqawwii jedhamu santu ni jiraamire laa oduma akkas hin ta'in abbaan sirraa mansuuraa situma waan keetii jecha yoo ati harakaata itti goote nama soodii yoo hin qabaannee nan qaba nama narraa kaa'u jettee kijibdee nama sirraa kaa'u dhabdi situmaan warri biyyaallee yoo harakaata sitti godhe jechuu warra tokko tokko jira beekta okay awwaan na gaafatan nama biyyaa qabda nama soodii qabdaa naan jaan hin qabuun jee haya garuu buufadhu naan hin jenne ijoollee wajji dhufne ammoo guutuun si buufattee dhufte nama suudii qabna jennaan micoo adeera kiyyaa tiruu jechuudha adeera kiyyaa tiruu gaaf sanitti ta'isiin biyyarraa na baaste abbaan rukkaa baasanii fuudhe sababa akkanitti bee abbaa rukkaa baasanii fuudhe jechuun maal jechuudha fuudhe jechuun yaanii ni kaa godhate gaa akka jaartiin jiraa miti oduma taarifa deemtuu wanni yaa fuudhe jechuudha ee okay ni bareeddi marra bareechi oh my god haya yaman keessatti hin buuneeti hin buune ani yaman sanuu taa akka taatee nagarreeyaan achumaan akkamatti duubumaan dabarte gaarumatti ni farqi gaaruma suudii keessatti baara irraa gobuutoo bishaan kun nama liqimsu doonii nagoo irraa soomaalticha tokko afaan soomaalee xiqqoon hanbeeka beektaa xiqqisho bas ayyee gisee baara seenu dura lakaayanii achuma qaallichi latti godhee bishaan keessaa jiran ol darbe doonii irratti hogoo kartu
أكم؟ هقدوني خرطمو يا هايا هقدوني خرطو كاسي هقدوني رابوتو وقابوتو بدوني إفبوتو ديمتي بيتا بشان كيستي إيجا تشرف تبودي في دوبودي بتبي شانسو نما لكم سودان دا مي يا لا دوني يرو أتي بوء راف ديمتو هقا بوتو تديبنا هقا خرطو شادا فاق أبتشو جرا كم فاتو جرا نمني كم تآمي شادا مال أنا بس دو إيدي نفس سبري جرا لبون تو نكي سنجرت بس عن كانوا لنكورينتي لبون نكي سنجرت قوية مول كياتا halkani garuu halkanii bishaan nama sodaachisa baay'ee bishaan sana ammas beektaa inni shuruuf kaasi sagalee amma ati naafetoo hojjaa sana waliin dhageessu goo'insa bishaan san goohu gaafa achii dambalii sana darbu jechuun akka bishaan laga deemaa dhufuutti ni amar laga suni wani akka roobni roobusitti facaabeeta sirifachiisa. هايا Akkasi. رفعت راكم تفتح أنا ما أتي أما أبري سنتي بشان الرلبوت يا كانت ديمت دوني خرط أنا إنكرم إنكر إيه جين Horiga ani maal jennaan doonii horuusan wanni waan biyyaa baateef takka galmaan geessu malee yoo rabbiin achumatti duute siin jees anama ijoollee wajjii biyyaa baane takka ni duute xayyaarsa asii qabdu san ta biyyarraa nu baaste san ta karaa beektu san jalaa duute biyyatti achitti. إيه ستي Gaara keessatti duute saaruu hojaanii waan nama fixu san ajjeese. ودمو وجهات أنا قافز نساركم نجر Ni jira ga'ee baay'ee jira gaafsan nama 300 bakka takkatti fixee jira. أو سود دربان تنبد تأثر برا ديجا المان ورموتي برا ديجا والله لازم Ani duute isii dhagee ammoo hanqan achi keessaa bahu duute isii ittiin himne warratti eegumaan as dhufee warra isaaniitti hime. قالوا دوتي شيء أجيسات Laal isiin akka itti karana darbite isaan warri akka biyyaa na baase karana darbanii deeman. Mucaa arsii tokko jira warra arsii asallaadha. Dallaalticha sanii rukkaaba eegaa amaanaa jedhanii warri keenya itti nadhaaman osuma jawwaala maallaqaa wajjin haasaanii ummaan biyya Soomaalii beekta eessumni biyya amaanaa itti nadhaama. أوكي Gandi isaan Somaaliidha gandi maallaqa 18,000 buufatan isaan. أوكي سنيف Isa sanitti amaanaa dhaamanii gaafa isiin deemtu akkana nu isinii wajjin haa deemtu nama karaa beekuu waan fedhe isinii kafallaa jennaan achirraa inni isaan irratti na hambisee gaafa ifii bahu na baase guyyaa ja'an achi bule ijoollee san booda hafee. أوكي وياجا إيش يسون سماع أو دوديم سنة يقولين أكدو أنا سنتي ماني Laa achi deemnee bakka gaara suudii keessatti walitti dhufnee wal agarree garuu hangaraan kiyya itti na fayyaa miti akka biyyaa na baastee achi na dhiistee deemtee mitiire. إيه Mana ammaan gaaf sanitti wallaahi an jireenya akka ni jiraa miti jireenya baay'ee jiraadha. Natti tolee jennaan waama isaan nagatan saniif jecha isaan natti hojjetan saniin rabbiin achitti nan darbine jechuudha. Isaanii ol caalfameen argan. يا رب رحمة أقوله فما شيء ندوتي متيره Duuta yaani ijoolleen baay'ee jira ta wajji dhufni sii maleedha. Bas achii walitti dhufnee dhufanii na dubbisanii bagana gaan dhufte naan jaa isinillee bagana gaan dhuftan jee dubbisee deeme isaan biraa. أوكي إفدوا بس ديبس Isaan deemanii بكتنا رات دابة إفدوا بس ديبس okay. دوني إفدوا بديبتي أوجا بشان رابوت بشان كسرت بشان داخوني بيتا Laa bishaan daakuu odoo hin ta'in gisee bu'uudhaaf daqiiqaa waa xiqqoo si hafee duratti siyaasaan beektaa. أيه Mucaan san kanaan deemu san dheeraa wayiitti dallaaltichi seenyaa dheeraadha marraa. أوكي كم ترسفوا ديمو Duraan isumattiin hirkadhee taa'u jira. Qamisa guddaa wayii jira. Akkatti azzalana kaayeen akkatti itti hirkadhee akka marraaf. بشان قبا Doonuma gubbatti. duraan rafaa dhufte gaate bishaan marraa. Naan baharage dooniin dhugitii akkana jettu bishaan sitti irra naqama beekta. Okay, wayyoo sirkannaa wallaahi. Ija sana akkatti qabadhee rafaa. Garuu rafu qalbiidhaan du'e amman du'a jeeniif yaada. Wayyoo imaan keenya wallaahi waan biyya. Oduma akkasii gisee doonii dhiyaata. Kopheen irraa baate miilarraa. Okay. Kophee shaanxaa balamaan deemaa shaanxaa araba namaa haata beektaa achitti.
اوكي Shaanxaa asitti fannifatee makiyyaa bifa isaatti fannifatee ol اها fuudhee ma sitti cina targa miila tokkoon asirratti tarkaanfatee itti gamas nageesse. ati bishaan maanu bishaan san waliin agarreechu Shaanxaa kana qabeeti inni shaanxaa fannoo tokko qabee anis tokko qabee akka haadhaan isin bunne jee dhaabbatee ijoollee wajji dhufne tana tasilaa ijoolluma achitti wal beekan ka'a. Harkisa bishaan keessa. way sirkuu jeen dooniin tun bishaan mallee dooniin tun bishaan ni guutaa irraa haxaanii hogo irraa haxaafaa ni gartaan Naan arga garuu laalu doonii akkatti gannan laalaa bishaan guddaa achi laalu malee. gamaa gamana jettee yoo laalte ni machoottan warra akkisu faayyoo Jira boo mucaa jala waliin kaane ani bas achirraa lubbuuniif darbinaan jetti yeroo doonii lama wajji baane achi doonii lama wajji baane sanirraa yeroo doonii agartu ijoolleen ni gammadde baay'ee gammadde bishaan keessa doonii walitti dhuftee karaa baddee walitti dhufte karatti. okay Harka walitti ol qabanii ijoolleen akkatti wal dubbisti beektaa bishaan keessatti. deeqaa meeqa saa meeqa achirra turtan Za'a 24. sa'aa 24 doonirra turte Galgala ishaayii korreeti ishaayii akkasii buun. laa ilaaha eessuma deemtan Karuma deemnaga. karaa san gisee mara sa'aa 24 yaani Yaa sa'aa 24 maal nyaatan bayyoo namni waan nyaataa galee lubbuu tanaayyuu lubbuunuu sii dhufte. والله بقى ربي البوتين بس هاي أتدوني سنة تأشر يبني في جامعة دلالي سودي سجيس بروكو سودي ريت إيه سريت جارا سانكيس أكمل ديم تمام Ani giddura hoggaa sudii dhufan barbaadu dhufan garuu nan hatame ana rabaan naati. عربنا كم سعد Rukkaabuma guutuu nooma guutuu waliin hatamne eessatti jallaa jaaniitii hatamne هاي istaraata kan weessa. خيسنا تكون نمكن Tikireen arabaan kana hundaa walitti gurgurata beeta. هاي Gaaftanitti istaraa wayii takka nu geessanii warri hawaalaa nu biraa deemee nuti yaafne. أشتىس أوجو فورني حوالا نما بوفتن يقولنا ما تنكن Hawaalaa sirraa buufatan kuma kudhanfaa suudii sirraa buufatan. هاي كم تاتي سنبودن Bas ani micaa adeera kiyyaa takka as jirti garuu hin beeku an akka isin as jirtu. هاي Bas rabbi irratti ergadheetumaan deema beeta. هاي Ibsa bire kanas tikireentu yoo na gurgurattees na gurgurattu naan dalagaaf hin jaagaafsan. هاي Mucaa warra jimmaa tokko achitti argee beeta. خورم ورا Isa faatu nyaata nuu fida gaafsanitti. Nyaara kanaan na dubbisaa jetti. Waan naan jabu. أجمع خيساتو هاي Ati naan jabu. ورجي ما كون جالا بيخا Sirraa kafalee si fuudhaa naan jaas keessaa si baasee. ها Garuu askaraa jira. Yeroo askarri jirus kanuma wajjin dhufanii nyaaraan akkana naan jaabeeta. هاي Garuu nan qaanfadha. Yeroo rakkoo namatti dhiyaachuu baay'een qaanfadha beetaa. ويصير كناني جن Rakkooti yaada abbaa kiyya kan dhalatti himachuu nan sodaadha. Amma ammaa kana odoon akkam fedhe rakkadhe namatti rakkooti himachuu nan do'a. الان تيجي Bas zimjee ijoollee wayii jira. Amma jara muriin taabeeta yookaan mucaa kanatti heerumu yookaan tikireetu naa dalaguun jira. Ijoolleen hatamanii dhageenyaani inni bartee gaara suudii keessatti maallaqa kumaan lama namarraa buufatan san narra dawwalee maqaa kiyya gurree naan ja'an isaan. غوري Gurree jirti chif jiru ijoollee dukkaa baasan keessa ja'anii wal gaggaafatan. كان داتو مجاسن إنسان قافتشيسي Gandi keenya ammallee waa takka qubaan qaban bakka tana geessee bakka san geessee namni gandaa quba qabu hin jiru lubbuu fi tanaan kan qabu. اوكي ايغاس بوتي اكا جولن سايبان خيتي خار روكران دوماني تاسجل ابد سن اكشتي كا دومان دغيسي مو سد دغيسي دوماتي جرخاني Dhumanii jara kaanii odoon bakka saniin deeminiin dhagee bar. Odoo bakka gaara suudii san keessa anuu eegee isaan dhuman boodaan isaanirra tarkaanfadhee kutee bar. odoo isaan dhumanii ijaallaltee gartuutu matas deemteetti
nama du'a akkatti harka irra kaa'ee bira dabre nama du'a irraa akkatti harka irra kaa'ee mucaan irraa na deebise tara meeqa akkatti lafa qabatanii yaambee taakisee deeman. Jiru akka laaffetta cindheeyne tanatti akka qalditti gabbaatanii manfuu amaarree jedhaniiti odoo karaa kana yaa'anii qabaman. Akkamitti wallaahi manaa gadi hin beena ijoolleen biyya arabaa jirtan. Awwan isin dhaabu. Akka manaa gabbaa'uudha baalagummaan isin baafti akkaataa itti si baasuuf jira. Akka ati keessa jirtu anaa fi kamaree akkanan keessa jiru ati na beekuu hin dandeessu. Dalagaa yoo dhabdee misaali bakka itti dalagaan argamtutti deemtee bakka saniif haa qabamu mala malee har lamaan qabamta baalagummaan si qabsiisti dhabnileen si qabsiisa. Tarabbii yoo dhufte nama qabamta akka maaf akka. Rabbiin beekan harki irra guddaan ijaazaafaa walii buuna jeen namni keenya qaqqabamaa warra nan beeka. Ijaazaa kara saniitti yoo rabbiin sitti fidee mana arabaattis numa qabamta akka gabbaatettis mana arabaattis numa qabamta manattis numa qabamta. Haasawa keenyatti deebina gaammaan tan mana hidhaa sanii gurguramtuu sanii mucaa jimmaa sun kasi xiqqaa sunitti isaa si baase moo takkaasa? Inni nan baasne dhoo isaanii ulaarra ni jiraamti ulaarratti na yaame ulaarratti na gayyaaman. Ijoolleen hedduudha ijoolleen argeetis hedduu. Na yaamaniiti akkan waan gaggaafatan basii jiraamti. Gisee na gaggaafatanii biyya sii dawwalnuu naan jaa. Naa dawwalaan jeen. Amma warra keenya takkaan dubbisne bas baatii lama amma eegan karaa deemu. Dubbisne booya amma warra dubbisuu dadhabee booya dubbisuu dadhabee. Numan boo bas nan gammadee waan achuma dhaqeetuma namuma hedduu kanaan wal argee ibidda san keessaa bahuudhaaf irraa waan kee bas gammadeetiin asitti yoon du'e kanaan raajaan qabu bas gaara san keessatti du'urra asitti yoo dutee bas rakkoonti. Wallaa garaa nama nyaata ijoolleen sun. Harkuun karaa sun dalagaa kuni garaa nama nyaata wallaa sarkannaan. Laffaatee akkasitti dhuftee ammallee deebitee harka namatti galtee harkuma namaa keessas bahuudhaaf egaa suudii seentees tabiraa yamanitti tabiraa. Karaa kana dhufuurra caalaa waan arabni biyya tanatti itti sitti baasuutu irra guddaadha wallaa aarsaa mana namaa keessatti kafaltu gartee. Karaa kanatti guyyaa meeqaan silaan karaa kanatti du'eelee injiraanti. Tan biyyaa bahuutu qacataa beeki. Meeqatti biyya arbaatti deebina arabni amma gaama dhuftee akka itti baate nutti himuu diddee bara. Hogotti bochuu ganda keessan dubbifte. Tittii buttiin jira barsiin na kochiisi malee. Sanii qaalichi immoo bakka itti maallaqa buufatanii san. Ijoollee dallaalaa irratti dawwalee ijoolleen san akkanaa dallaalticha keessa santu dawwalee jiran. Amma inni kun ka maallaqa guddaa nurraa qabu maallaqa eega baara irraa nu kaasee ilaan gasuudii nurraa qabu. Dawwalee miyyoo akkanaa jee ani hedduun masee jiraa miti amaluma kiyyaatu akkas hunda namuti maali jennaan nama baay'ee itti dhiyaadhee nama wajjin nan haasawaa. Akkuma ammaa kana basiin jiraa miti. Ammaa argeetiin jiraa mi haalli hedduu takka waan. Lafattis nan haasa'u isaanii wajjin yaani hanqi dallaanaaf walii galee haasaa beektaa. Na yaamanii na gaggaafatan akkana basiin jira. Kanumaan ijoollee baadiyyaa haasawni kun na jalan garuu numan haasawa bas. Iya Somaaliyaaf keessaa qabdaa ummaan ta'e Somaaliyaa. Osama akkasii. Aqlii qaban Somaaliyaan markaba xalafti santu siiganii jira. Achumaayii. Dallaalichuma achi santu si baasee jechuudha. Naa dawwalee mucaan kun ammoo raqama barreessee naa kennee. Raqama barreessee naa kennee sammuutti hin qabattu jee barreessee naa kennee. Amma achitti huccuu takka faa qabna beektaa takka faa lama faashiitee hin jiraamti fuudhaa as xarafatti hidheetiin deemaanidha. Silkii. Dawwaalee inni naa barreessa. Gaafsan hin beeku duwwaa shan ammaa akka duwwaa sagaliin tunna keessaa hin banne duwwuma shantan hin beeku. Barreessee yeroo inni naa kennu harrakkinaan deemuudhaaf hin dee'annu gaafa deemuuf deemtaa. Kamis zaanii jirti beektaa kamis gad deebitaa naan jaanii nuti nama sadii ammoo rukkaamee nuti nama shantan fa'aadha. Ijoolleen taanaa teessoo isaan sadeen achitti gad deebisaa jaanii bakka silaatti duraan nuti nu oofan sanitti. Achirraa achitti torbee taa'ee egaa akkas zaan booda.
eegaa deebituu jaan booda amma lubbuun natti deebitee sim deenta argadhu nyaadheen na budhiisee rafee kee nagaan ta'a. Wayyoo. لو جالس ولا ونس وقال له ندو ينبيو قايمة ودو أنت روباتري لو جالس نمركاني ها نياتا مار سيفيدان ما نياتا nyaata khubzii beektaa miti? نمبر خبزي كو جويدو سان هاي Khubzii fi maal isa gaafatan? Zabaadii dhasa zabaadii. خرزتي وان دبتني Haa? خرزتي وان دبتني زبادين Zabaadiidha. ندبتني Maal dibatan itti tuqattee nyaatan? خرز مثلا جبان مال جبتاني هذا رباها هيسا Akkasitti gaafsanii achitti deebi'ee bakka Oromoo dhaqe. بادورا ها بادور اوكي بكرمو انيو سيجيس Araban nu geesse gaa. اما رتجو افدوبا ديبت ونانا تشي سيجيسن افدوبا سي ديبسن Arabni maallaqa fudhachuu fi nuti nam sadiichi nu geesse beektaa? هايا Ijoollee teenya ta waraanaa jira gaara keessa gaara suudii keessa. هايا Qaalicha achumaa isaan nam sadii qawweedhaan irraa nu buusa maallaqa kan kanneeniif. سودو مخيستي موسي غارا سودو تورس ديبسن سي مس ديبسن La gaara suudii yaani isaan awwaadii nageessanii kamisittiin gad deebi'e. خمس سنة جولين هدتي قوي ديم تجر Yaa jirti malee. عرب الراقه وين سمبوسن Eega gaara keessaa mitiiree gaara keessa aramsitti dhufuu hin danda'u. اوكي Achitti irraa nu buusanii qaalichi مسان كرم ولو افدوبا سي ديبسن افدوبا ديبسن gaafa beekadhu amma numa sadeen kanaa amma nu sadeen kana baafannaan qaalichi rukaa baqaanillee dantaa isaanii taa gurguratanii jee ofadha. Nama 40 wayii beekee oduchitti hafe nu sadeen malee. هايا Nu sadeen kun ammaas warra miskiina jennaan nuti nama asiin qabnuusi duraanis dalagattuun dhufne biyyarraa akkanuma dhufne ammas. Achuma ijoollee baay'eetuma garuu gaafa deebi'e qaalichi kuma soddomsuutii dhabee nam sadiirraa ijoollee dhiiraa baay'eetuma inni dhalaallee hedduutuma inni taanlee akka raqaman hin beeku anta baate wal agarree ijoollee ta waliin arginis baay'ee jiru. رقات سنين دوتو من سنين Ijoollee hedduutumaan. Garuu warra nu dhaadachuu tureefaa jira ijoolleen achuma keessatti beektaa? Wal inni iyyan ijoolleen ta'e warri biyya suudii qabu amma sitti dhaadatan. haasawni dheeraa haasawni taarikni yooni haasawni jennee guyyaa kun hin dhumu mee mana arabaa Waan seenaa irra dabre ni raanfadha. mana arabaa seente waan mana arabaa sun odoon suudii sanatti odoon gaara sanatti du'ee na jechisiistii waan jettu takka haasotte waan sammee haasame mana arabaa kasee goseentu dura mana akkam dhayite akkamitti si geessan maal dalaguu si geessan akkuma jara sanatti Booda inni dhaqe beektaa? asiir firiij tajla kalaas janii Afaan Arabaa takka nan beekaan biyyatti quraana qareen ture quraana islaamaa nan qaree nan dhibu deebisaan dadhabe malee nan gurratti nan fahama. hayyee Sammuutti nan beeka. akkam dura amma mana akkam dhayi mana akkam si geessan Dullatti takka bira nageessan beektaan isiin nam tokko qofa. hayyee Gisee dullatti bira nageessan jawwaara dhabaan dhaqee beektaa? Jawwaara dhaban dhaqee ani jawwaara harkaan qabu. Kuma harkaan qabdu. Okay. Dullattiin jawwaara qabdi. Hayyee. Salaataaf amma yeroo hammaama deemtu kaa yeroo hammaama deemtu dafteen dhuftu beektaa isiin. Shinti beektii keessa turti? Nama guddaa karaa deemtee deemuu hin dandeessu daddaftee jedhanii. Ishiin kophaa ishii mana keessa galti? Naafi isii qofa yaani hin jira hagandi nu gubbaafaa galan malee ilmi isiidha. Haya. Afaan kanan beektu beektaa? Sumeyyaa ani maqaan kiyyaa araba biratti sumeyyaadha ammallee. Sumeyyaa jechuun beektu yaa sumawwaa itti beektaa? Haya. Ani yeroo isiin amma gabbaatu duruun jawwaara fuudhee dabaladhe. Maal jettee? Mucaachitti raqama naa kan sanii naaseessaa mucaa warri jimmaasaa. Isa san yaadattee moosi? Abiyyoon du'ellee irraan fedhan gaa'e mucaasaan. Yaani odoo jaalalaan ta'een akka obboleettii takkatti natti dhiyaateen hin jiraami. Rakkoo xiyya san na furuudhaaf.
ijoolleen jimmaatu waa malee miti bakka bareeda kana laaltanii bo'uun ida itti Laa baradha. wallaahi. Haya. Akkas rakkoo xiyya sana akkasitti dhiyaatee nama keessaa isatti mul'adhee isatti quuqamee narraa dubbatuun isaa bas baay'ee natti gammadee. Achumaa eegas booda dawwalaaf nan janaajjan. Silkii qaalittiitin. Silkii qaalittiitiin hin dawwalin hin jaanan qanansii dawwalutti. Okay. Qaalittiin silkii maa dawwalaa ooltan jettu gaa Hin dulloo. beektu qaalittiin nama isii dawwalee hanqa eenyu jettuun itti anaa baluun qajaaniin itti hin beektu bara. Ahaa. Duuba qaalittiin tun dullatti kanatti maal dalaydaf? Dullatti biroo dumaan taa'u nan bu'a yeroo baay'ee nan bu'a bas. Maali? Yoo nyaanni natti hin tolu yoo gachiise akkanumatti hirriiba rafu akkanumatti hin bu'u. Maaliif yaada beektaa? Warra keenya kan hin bara takkaa warra keenya bira haala bulee hin beeku. Warra keenya yaadaa takkaa warra keenya hin dubbisne waanuma bas akkanumatti hin bu'u. Maal biyya irraa na baasee jee. Maaltu na baase? Maaliin hawwammaas beektaa? Araba ijoollee qabu wartee bakka afaan baru bakka warra ijoollee qaban warra akkasiin fedha dawwaladhee deemuun fedhaan jeenaan. Haya. Araba san gaafa dullatti bira ol seenan anna dhukkubaa deemuun fedhaan jeen. Akki jaan ati miskiinaa ka jaddiidaa afaan waa fahamtaa jaaniiti ganda isaanii nageessan ganda isaanii nama biraa warra ijoollee qabu. Isaanummaan sun si jaalatanii ati bakka si jaalatan jechuu bara. Achi fuudhanii ijoollee dharaa nama 4 qabdi. Ijoollee dhiiraatiin nama 6 akkana qabdi nageessan. Haya. Amma yeroo achi nageessan obboleettii isii bira nageessanii san bira muciyyoo jimmaa xalabaadhaan jira. Haya. Jawwaala habbaa 2 qabdi. Takko dhoo isaan akkanniteetiin shaanxaa keessa kaayyadhu naan jette jawwaala guddaa. Haya. Gaafa kurfaa keesseente jettee sammaa wajjin haa kannitee akka aramis irratti nagarree nan dhiisanii naan jette. Haya. Achi yemmaan tanagaa jawwaala waliin baanee beeke amma jadiida afaan illee hin beeku. Dalagaa maal daleedde? Dalagaa maal daleedda gaa hin jiraami akka mana keessanii tokkotti waan hunda daleedda bas. Gaafa jadiidaa san waan hunda si daleessisa. Waan hunda xalabatanii si fudhatan akka waan xalabaa jirtuuti beek maallaqa harkarra fudhatanii si geessanii. Hunda daleedde bakka waan dhiiftuun qabdu. Waa hunda si daleessisan amma ammoo ofirraa dubbatta konfidensii qabda yaanii dilasillee ta'u baattu dubbatta ofirraa. Gaaf sanitti dubbachuu hin dandeessu. Afaanis hin beektu waan ta'eef biyya hin beektu nama hin beektu waan ta'eef daleeda. Hafuura isin tokkotan jechuun. Duuba maaltu gaara kana keessatti osoo si jechisiisame? Dalagaan akkasitti mul'isuu kutte hin jirtu. Dalagaa yoo jabaachuuti eegaan ganama za'aa 10 namatti ka'ee hanga halkanirraa za'aa akkanaafaa za'aa 8ffaa dalagaa. Haya. Dalaguma muusi? Dalaguma tan miidhaa huccuu dhiitaa kaawuyyaa gootaa mana tolchitaa. Bas wahuma takkirraa nyaata isaan irraa nyaatan si irraa fuudha. Bas wanummaan sirraa fi hin jirtu. Arabni kun waa nyaataa beektaa. Za'aa 24. Akka anumatti baangaa. Haya. Aduma amma nyaadhuuti ammas beelaa bara. Bar dhukkee nurraa haalee gaasanitti yaani dalagaan biyya Arabaa wallaahi baay'ee gabrummaa jechuudha. Biyya ati yoo sammuu qabaatte malee biyya tanarraa faayidaa'uun baay'ee sitti faayidaa'uun malee sirraa faayidaa'uun hin jirtu. Sirkannaanii tu wajji haasofni wallaahi haasofni. Gabrummaan beekamte wallaahi biyya Suudii tana. Yeroo akka keessa jiru abbaa beeka malee. Amma eegasii mana ijaaratte? Amma mana warra keenyaa ijaaree. Ajjiimee takka sin nu godha. Hojii deegaadhu. Haya mana ijaarte maashaallah akkana qabsoo egaa akkatti qabsoo. Basiin jiraame. Barna gariin mammadoo mana ijaarti garraa dhiiftee jala gortee. An biyya tana dhufee wallaa takka rasiida qas 30 Maammadoo naqeen beeku takka Maammadoonis rasiida qas 30 naa naqeen beeku. Hatta diasporaallee haa ta'u hatta kaasillee haa ta'u takka rasiida qas 30 namni naa naqeen beeku namaallee naqeen beeku. Amma yeroo jalqabaatiif rasiida si naquure.
qaba alhamdulillah rasiita namaan ti dawwaladhuun qabu laawwaa'ee fi arabaa keessaan jira. يكاز ما شاء الله والله ربي يوري سعدي رسوشي بقى متى سدية شو ما قالت سودي أنا خيسة تارك نو مرتي تارك أنا بيكون أورا مشات قولي مالي سرت ناس هني أكا جايبتي ولا أنا Sirriitti haasa'uudhaaf kanaa waa yaadadhe wayiinsaa ittiin dafee hin jiraan. Bakka arabni nuwaatee jennaan mucaa tokko jira warra barootaati beektaa. Nyaadhamni jaa beektaa akka taa'ee makiinaa keessa taa'ee. Qaalichi nuwaatee silaa ganda nu gurguru san ittiin nuun deemu sirba isaanii kana itti banatee beektaa araba kaddaan si tana qabata. أنا دلقت أجي المنا ما نجاد المنامات المنا ما غرغرة شو بر دلدل مغرباتي بر Angaruu waan achi teegeessaa beektaa. Waniin hin irraanfanne eegaan amata taa'ee jechuun ganda kamiisan bakka dalagisan amata taa'ee Riyaad jedhanii magaalaa guddoo sanatti nu deema beektaa. هايا Yaani amma daasfooraa dhagaa daasfooraa ta'e karaa deemullee if dandeen deema yaani. رياض دفتقامو مقالة Riyaad خامرة Riyaad hin deema. مقالة خامرة ما دفتقا جازات بوي قلت تشوى كاتس هايا Yaa odumaan achi deemuuti asillee beeka dhugan daasfooraa hanna ayyaana beekannuma hannuma ayyaana. أما اللي خل مكانها خنا نان ديمتن تاسكي أمتني Taaribuma yaani mas taaribuma deemta badoo keessaa beeki. ماني مقالة دفتي متى مقالة خيسة دلقو جرتا مال تعرفة ديمتني Keessa تاسكي magaalaa deemta karaa daandiirra osoo deemte ara si qabani mootummaani eessa deemta? رياض أقول إيه كم ديت La achi amma siif himaa dhage. قلت أنا كان دينغا La kamissanii nu fuudhaniiti. جبتني في مت خميس سنة تريسي مجاجي ما سنة إيه سيرام Komantiin akkas zaanii wallahi quban qabu amma mucaasa. Garuu mucaa wayita kanan gaafadhe dhiyootan. مكان ساينو Maqaan isaa Abdii garuu baay'ee bareeda wallahi inni bareeda jennaan gaafsanitti nama na dubbisuun seene anis san nama na dubbisuun seene basiin jiraamti. abdii jimma yoo jiraatte yoo duute sirba biramatti si hagodhu seenan si yaadatti sirkannaan si gaafata. Iddoon ijaan mucoo takka fuudhee jaan kun warra harargeetti ichuma keessa argatee fuudhee jaattee naa himte mucaan takka dheengate. Haaya. Rabbitti haa tolchuun deengaa maal jaa. Namni ati qalbii itti feete marti ni fuudhaasi. Maal abdiin tun? Odoo laana fuudhuu miti odoo akkas hin ta'in odoo fuudha irratti hin hundaa'in nama siif quuqame nama aduu hamtuu takka wajjin dabarsite hin irraanfadhu akka kiyyatti. Maalla hojii dabarsu akka hojii dabarsu hin irraanfadhu. Ay sirkannaan taarika laafitti hin qabdu wallaa jiru kana keessatti. Mee maaltu sin cinqe mee maaltu sin cinqe bartanan jaabaran. La jireenya itti hin jiraan itti lafa deddeemtee waa babbaruunis bareeda. Gaafa biyya deemtu jechuun wallaahi namni warra fi hin jaalannee warra fi ni jaalata maali jennaan akkasitti akkanaan amma ta'e kana ta'anii warri keenya na guddisanii jettee warra fiitiif illee hin haataaf. Yaa akka jaabachu. Amma ani biyyarraa deemee akka fedhellee ta'u jechuudha. Nama dubbii gaaraa fi nama simadduutti dhume santu nama wajjin jira sirkannaan adiisin maanta. Namni keenya nama soddoma bakka takkatti dhumee oduutti achi deemtu santu na ajaa'ibu jira. Soddoma miti bannuti nu dura bahanii ban namni 300 beekaa itti naqanii namni 60 waa bichaan gaaraa gad deebi'ee bar. Akkamitti maaltu beekaa itti naqa? Namni laal yeroo nama kana beektaa hogguutti naqanii torbeerraa guyyaa sadiirraa rukaaba kanatti fidan namatti naqan beektaa. Waan kana namni dallaalli ni beekaa? Dallaalli akkam? Dallaalli namatti naqu kana? Namni garuu nuti mucaan fidisan warra daddarii miskiinaa. Cimaadha yaani dallaala cimaadha karaa kanatti. Bakka isaan irraatti gad darbamu lafatti awwaalanii namni keenya irra deemu. Ati maal baantasaa? Waan namatti darban san baanta? Jallaa keessaa itti darasitti ol darban. Dallaa keessaa? Jallaa yaani lafa dhoqqee wayiitirraa iddoo irratti darban kan. Mootummaan nama laalee darbaa? Wayiin si laalan gaa'e.
إنما ما كنا سونا ما نقبل والله لازم أنا ما بعرف مخنا والله كنت دايما يتقل باللوتشي على ثانية سلاني أنا أراقب أكمل نمني أوكي يوت أمدني نمني خيني تديمي أمدتي نمني ديمي جام برفرنجينا موقع أول تلة ونخوني ملتو رخيسي دانجرس بقى عن دوتا لبوتيتيف يو خنا تجديمته نتخيسن جروس نجتة ملكة سيخيسي Isaanis akkasuma milikkata himatanii jira warri Suudiidha. Akka nutti hin seenne jedhanii. Maaliif himatanii turan? Abiyyiidhaan maal jedhanii qabadhuu jarra ka'e jara gadiin dhufu jedhanii qabatanii jetti himaa jiranii bara. Garuu hin danda'amu hin danda'amu odoo akka fedhee himame hin danda'amu warri qabanii. Dallawan jaaratanii? Dallaa ijaarachuu akkamitti danda'arree? Dallaan isaanii sanuma nama fixuudha khalaas. Dalleen isaanii osoo hin deemin jedhanii osoo hin dhufin jedhanii itti ol deemanii khalaas dalleen isaanii nama fixuudha. Mee fakkeenyaaf nama kana minaatsaraan ni argan si galee laalanii argan laalanii osoo arganii nama kana eega minaatsara san irra kaatanii xamada san akkamitti irra kaatanii akkasumatti minaatsaraan eegaa kara saayyaan eeganii walitti qabanii fuudhanii walitti hin qabanii bakka isaan oggoo dhufan bakka isaan bu'anitti ajjeesuun maaliif barbaachise namsi namaa takka. Bakki isaan taa'anii fi bakki isaan irraasitti darban bar abibbi kiyya walitti hin dhiyaattu bar. Ormi bakka silaanuti yaanoon san Suudiin sodaatti. Suudiin amma hedduuti malee halkan kana gadi hin baatu. Badoo hosan deemtu halkan shabaaba isaanii baala gaddiima malee jarri hedduu sodaata. Akka keenyatti onni leenca san hin qaban. Yaa ramni sodaadha argee jira. Yaa isaan sodaatanii bakka nuti silaa yaanu san aduu guyyaa hunda kan isaan. Qarree isinirraa yaadan san. Wayyoo anqarree akkasii wanta kana dhadhee argee beeka. Namni qarreessa gubbaa kutee barmudhiin cittee achuma dhiisee biraa deeman sana. Usboo. Wallaahi. Ati ci qorraatti ala yaa bunaa namni dhaqee si baasan jiru cuma si dhiisee si biraa deema. Way sirkannaa wallahi. Namni keenya kanuma achi akkasitti dhaqe kana achi tiktoo kanarraa banatee naattu haadha keessa akkasii godhee abbaa keetiin ba'ee maarree bocalaa maarree jekkatu arrabsa. Saafuu wallaahi gobbillaahi hanqa dhalaan karaa kana dhala jaanii kabajaa qabdu dhiira gartee. Dhiira tana laal akka mukooddu. Wallahi miskiina ijoolleen suudii wallahi mistara. Wallaahi karaa taarifa deemu kanarraa wanni garaa akkaan nyaataa ijoollee dhiiraati wallaahi gobbillaahi dhalaan. Maallaqa isaaniiti jaanii laa shururuu jechaa fidaan. Shururuu odoo hin ta'in gaa kanuma si tuman san si kabajan ala jaanii ani xiqqoo dila seemti. Dhiira tana wallaahi wallaahi laal karaa kanatti wallaahi an karaa taarifaatirraa odoo dhiirtotun taarifa deemuu baatee baay'ee na gammachiiste wallaahi. Warra wakkalatee yaa'u jiran yoo wakkalatanii yaa'u takka. Wakkalattee deemuu san bari nyaata dhabdee baatii takka faa karaa kana teessee jechuudha. Kaduute. Jiraatte karaa badde Suudii seente ani wallaahi wabillahi ijoolleen dhiiraa imimmaan tuna qabaan ijoolluma wajjiin dhufne san yeroo yaadadhu. Dallaalattuma. Dallaalummaan siin deemu kunuun kabaju bas bookiyyaan ma haadha maarree godhe jaamu cimana gahan karaa deemu kan jara dhiiraas duratti naqan beektaa bakka ibiddaa san osoo dhalaatti illee jara dhiiraatti naqan dhiiras duratti naqan. Bakka ibiddaa dalaaltee gartuu amma abbaan fedhatan naqu kam nama santu ajjeesa malee. Sumajjeesa gaa. Min wallahi jime. Wallahi sumajjeesa. Namni si gaafatu sin jiru gara san keessatti. Qawween deemu. Yaani yoo qawwee baachuu danda'e harukaa baa wajjin baachuu danda'e nama lama faayoo yaan ta'an qawweedhaan ni deematan. Maaliif ififuu wal saamaa bar jarri kanuma Oromoo kan mee ibidda san keessa jiru nama kana wal saamaa sii galte. Maali? Wal jalaatan. Wayyoo. Anjoolee suutii atana booda akka feetanitti na arrabsaa ishee. Hangaruu mucaan sanii mucaan fide isaa wallaahi miskiina tiktook illee ni fayyadama. Yoo sana hawaasni jalataa agarsiifna jalatti argeetiin ture. Uka kaayyatee bakka ibiddaa sanii gartee na dura kufe wallaahi. Na dura kufe. Wayyoo mucaa san bakka guyyaa tokko dhungatu qabda. Fooxaa kiyya tana fuudhee laa wallaahi billaa harka isaatti hidhee harka kiyyatti waliin duuna naan jaabeeta. Min wallahi jime. Wallahi wabillahi walumaan duuna naan jaabe hoddoleessa. Fuudhee amma inni. Wallaahi wabillahi mucaan san marraa miskiina maali jennaani
ibidda san ifeef duratti seena malee namatti naqu rukkabuun hunda akkas inni ammas karaa kanatti yeroo baay'ee dalaga ifeef duratti seeneeti ifii dabree nama akkasitti booda nama dabarsa. Ibiddu kun gamana akkatti jiraas waan akkasitti akkanatti fakkaatteera. Bar inni yoo sirra bu'e sinaan bisuu bar haabee qubaan kan takkaa sinaan bisuu bar qaanqee sirra buutuutu lubbuu ta'e sana gargar sokochiisa. Maqaa isaa mucaa dallaalchi sun amma karuma san dalagutti raameen. Achuma dalagu jiree. Rabbi burii si adeera sujen dallaali waan haqaa dalagu burii numa dheerata ka nama zarafuuf Waan nama mucaasan ijoollee isa boodaa kan nu fiddee amma ijoolleen soojii taajuu tokko faan namni hin beekne hin jiru taajuun sanfaan hundi ijoolleen hedduu du'e gaara kanatti eeguma nuti ol dabarreeyyuu achumatti gaafa sanuu ana eegas booda irraa bu'an qabu. yaa ni dhuma dallaalli wallaahi nasi wayi sirkannaa njeen wallaahi taarika suudii kaaftee wallaahi garaa kana boorasite wallaahi. Waa'een suudiidha. Odoo idda suudii sana dhufan bar Liibiyaa sana yaanii du'anii irra si gammachiisa. Daa walitti yaatu bara bilaashee. Wallahi wabillaahi. Idda kara suudii kana faa ta'u akkanatti Liibiyaa sana deemaa du'anaa isiniin jedhe. Wallahi. Mee linkii chaayinaala kanaan argime. Linkii chaayinaala kanaan argi biroo. Ibsaa. Turkiyyee bakka amma narrafa bakka anis dadhabe. Ani fufuu maarsiin na hojjiise malee kan hin ganamaan qabuun akkatti taayyaa sa'u jira. Ifirraan fadhi. Wallaahi ijoolleen diyaaspooratis taarika kana hunda dhagangaa. Nama akkana fakkaatu kana faatu lubbuu isaa kanneen akkatti biyya tana dhufe. Bakka anamma waan ati taasisu irraan bu'anii hubadde ijoolleen suutii naasuu nama hin qabdu akka naasuu nama hin qabne itti baafadde bakka. Ifufula yeroo saditti ifii duudhiisi odoo nama ajjeesanii irraan kaa'anii isaa. Yaa naasuu nama hin qabne amma faatee waan jireenya kana mara dabarsitee dhufte akkamiin nama ariifatti bootun kaameeraa miti waan feetes gootiyu. Kaameeraa miti. Wallaahi viidiyoo miti waan feetes gooti wallaahi. Tanaaf akka garaan kasan jabaata. Booba nama du'aa meeqa firra garagalchitee karaa ibidda dheessitee dhuftee har'a. Barduunee dhufnee barbada lubbumaan nu keessa jira malee. Wallaahi tana boodaan faate dhalaa biyya rabaatis yoo na arrabsitan uummata akka isinii godhee aga zaalamaa lama karabbii lubbuu. Isaa walaa qalbii amma namni baarra dhufe gartee qalbiin qabu ammaan. Qalbii garuu waan karaa kanaan irraan fadhu malee qalbiin qabu. I have to touch. Touch story kun bara story ajaa'ibaati. Sodaadhu fooloon haa deebisi. Rabbiin maana keessa biroo kiyyaa akkattu suma afin deebita. Ibiifuu agartee rabbiin asiin gee jiruu tana mee ati gaa amma warra jiruu keessaa odoo halaa kan argin dabre keessaa himtee mee qoy tabiraatis boroo akkatti seensee tana haasisaa ishee. Haasismi. Mee haasisiisatin waa hedduu adda baafadha wallaahi lazim. Warra eessaatii xiyyaa isiin ibsa. Xiyyaa fi maarratti hirtan dhimma isin. Jara keenya bakka asin taatolu wallaahi lazim. Nan taphadha jeetan dhufee taarikni Oromoo kun. Okey, wal garra ishee. Ishee ayyee. Baay'ee isin jaalladha. Ilmaan Oromoo dhumaa jiran malleedha. Hin dhiisu. Haasa'uu hin dhiisu. Waa'ee tanaatis dubbachuu hin dhiisu. Inni olaaf guruupii jaalatanii takkatti fannoon gareen tun telegiraama fannoodhti. Kan isaan jiraa guruupii tana. Tanaan tafannoo tana moo? Laa teeteessanii kan isaan jirare. Guruupii jaalatanii akkatti ilmaan Oromoo fixaa poostii godhan jechuudha. Wallaahi lazim rabbii sinuumsi taadhate. Galatooma Oromootii baay'ee isin jaalladha. Ibsaayyee okey wal garra inshaallah rabbi jedhee okey. Okay. Ciao. Okay, bye. Bye. Yes. Ijoollee biyya lafaa sana bira dhaqu malee hin taane bakka.
بيه بيه تيه سما caltuun kumaa soba itti dabalaa jirti ibsa. Isin sobuma jaa isin bu'uma falmaa Oromoon warri miidiyaa kanarraa warri tiktookon warri suudiyaan amma tana boodan yoo haasa'u akka feetan haasoftaniu karab lubbuu teessan fideen hojii isin haasisiisa isin nama jiraadha. Dhageessanii akkas isinitti haa tolu irraa halkanii halkan gaarii irraa guyyaa guyyaa gaarii. Bye bye.